السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم زرتوا بروتكم نجا كيساني الحمد لله ربي بقلنياته أني نجا قابا حالكم كيستوا إنه قرقاي ربي كيني بقلنياته والله ربي سني ربي ركو تميو سن راك أبو وانو جتن كيس ربي بركاتنا جو ربي سنا جمتشيسو والله كيستوا بروتكم جولي بيا ربا كيستي حالا إنتاني نيتك أنا إسكودان إسيفة ماني akka fedha isaaniitti osoo hin ta'in akka fedha jara isaaniitti jiraatanii taayirree hoggaa jedhan ta'anii kaayirree hoggaa jedhan ta'anii bu'aa baay'ee keessa darbitanii kaayyoo fi karoora teessaniif jettanii rabbi sinaa milkeessu rabbiin galmaa sinaa ga'u waan hojjettanii rabbi barakaa keessa siniif haa godhu rabbi sinaa gammachiisu rabbi namtuu sinirraa haa qabu toltuuf kaayirii kan taate rabbi hunduma sinitti haa qabu. Wallahi baay'ee takka ulfaata namni tokko kaayyoo qaba gaafa biyyaa boo kaayyoo isaa san galma ga'uudhaaf haala kam keessatti iyyuu obsee yaras gaarisi ifannas xiqqaas guddaas ishi jedhee gali jedhee haala kam keessatti yoo hojjete gaafa kaayyoo fi karoora isaa san immoo galmaan ga'e wanta sani hija yookiin hundee takka itti godhee gaatii dhaabbadhee jira kaayyoo kooftaan waan biyyaa beessan argadhee jira jedhee gaafa wanta qabatamaa tokko harkaan gaatee immoo wanti sun daqiiqa takka keessatti jalaa baddu wallahi hedduma takka ulfaata hedduu tokko wanta labbee nama cabsuudha jechuudha. Dunyaan akkasuma gargartuudha. Takkaatu nama gammachiisa takkaatu nama gaddisiisti. Bichaa galata rabbii. Haala kam keessatti iyyuu taane rabbiin nama wajjin taanani homaa miti. Guyyaa tokko gaddite guyyaa tokko gammachuun kee hin oolu. Kun dabareedha jechuudha. Obboleettii keenya obsii baay'een keessan hin beektu si argaa jirtus jedhee hamana. Wallahi haalli ishiin keessa jirtu akkam viidiyoo hojjedhu yookiin akka waa tokko jedhuuf na dirqamsiise obboloota koo nama tokko gargaaruudhaaf namni tokko wallahi qabeenya qabaachuuf miti birris qabaachuuf miti nama ta'uu fi nama walii yaadu nama waliin rifatu garaa waliin rifatu rabbiin nuuf haa kennu. Obboleettii keenya obsiin beektu akkuma keenyaa biyya harabaa yaani jijjiirama yookiin kaayyoo karoora kun galmaan gaadha jettee nama biyyaa ba'ee kaayyoo fi karoora ishiisan irree galmaan gaatee akkasuma galma geessee jirti nan gala jettee bakka ishiin karoorti wanni iyyaanne fi wanti ishiidhaaf hin malle kan irra ga'e jechuudha. Yoo fedha rabbii ta'e rabbiin hin gammachiisa guyyaa tokko akkuma gadditeetti mee baay'een keessanii obsiin gargaara kan jettanii ijoolleen keessan na barreessitan irra jirtu jechuudha. Wallahi namni nama qaba jechuudha malee birriin qaba jechuus miti gargaarsi jechuudha aizoo si wajjin jirra yoo jettaniin iyyuu gargaarsa jechuudha. Dammoo namni nama gargaaruudhaaf wallahi waan tuffatamu miti takka lama jedhanii ka'u malee dhibbaa fi tokko jedhanii asii gadee lakkaa'an dhufan jechuudha. Mee namni rabbi isin laaffise na ammuma qabdaniin wallahi osoo hin tuffatin jechuudha. Diraama takka saataatu akkasuma warri biyya jirtan birrii takkas birrii lama saataatu namni rabbi isin laaffise obsii wajjin dhaabbannaa amma rabbiin nuun jedhee waanuma rabbi keessaan ka'e waanuma rabbi godhe jedhee yaani namni jira bakki itti nama rifatamu namni nama ta'e yoomiyyuu namaaf rifata namaaf yaade jechuudha. Yaadnis haa ta'u gorsaanis haa ta'u gargaarsanis haa ta'u qarshiinis haa ta'u obsiin galgala akka mana koo banuuf nagaafattee jirti. Kiristaana musliima kana san osoo hin jedhin na obboloota koo namummaadhaaf nama tokko gaafa gaddee nama san gaafa waan qabnu yaadanis haa ta'u gorsaanis haa ta'u bukkee dhaabbannee nama san gammachiisne rabbiin sun irraa jaalata namni sun irraa itti gammada jechuudha. Mee namummaadhumaaf jedhaati osoo maadan waliin qoodini namni rabbi isin laaffise wallahi waan nurra ga'u hin beennu waan taanu hin beennu rabbiin bichaan nu haa eegu jechuudha. Gaafa nama rifanne gaafa nama yaanne rabbiin nu gargaara namni sun wajjin jira jechuudha. Innaa gargaara sa'aatii namatti akka mana barumsa na gaafattuufu namni rabbi isin laaffise namni rabbiin keessa waan ta'e yookiin immoo namni lapheen keessan kana godhi isin jedhee koota obboleettii keenya jajjabeessaadha waan qabdan irree bukkee dhaabbaddaa isin jedha. Adaraa hin tuffatinaa xiqqaa guddaan jenna wallahi waan ishirra ga'e waan ulfaataadha bichaa rabbiin ishee obsa kenneef rabbiin galataa fudhatu. Ani bakka ishee bu'ee wallahi iddoo takka na cannaqee waan jedhu isin dhabe jechuudha. Rabbiin kan warra caalchisee obsa isheedhaa kennu. Barxinnaa guddaa biratti ifatamanii waarrataniit biyya ormaa jechuun biyyatti haara galfatanii biyyatti boqotan osoo hin taane ho'a fo'a danda'anii qorraaf qorra danda'anii hintibeetii isaanii dhiqanii gejjedhanii ibidda keessa dhaabatanii qooqa ofii hidhatanii beela'uu obsanii dhoobachuu obsanii otoo ofii beekanii kutachuun jiru otoo ofii beekanii nyaachuun jiru garuu waan hundumaa obsanii kaayyoo fi galmaan gaachuudhaaf gaafa akkasitti cakkananii hojjetatanii waan hojjetatan tokko wal biraan ga'an immoo gaafa isheen immoo
walla majalaa anqatteetu walla majalaa baddu hedduu takka nama gaddisiisa. Akkasitti jireenyi biyya ormaa akka itti dhufu garuu immoo waggaa duwwaa nama jalaa ta'u immoo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaaf dhugaa rabbiin baay'een gaddee akka obboleettii kana Ataman qaba yoo dhugaan dhuftellee asiin baasa abdiin qaba yaafi qabrii fi rabbii fi yeriin sommanan fareessa guyyaa sadii ganaa wanti takka narra dalagamte gahunnummaan hin obsuullee hin jirtu wantummaan hin usuufillee hin jirtu saaxiluu dubbachuu afaan guutadhee mooraaliidhaan hin danda'a maboota hin danda'a dhugaan ni qallatti malee hin jirtu jaan laal wallahi hadiisa quraanaa keessa samriin gaariidha namni samrii guddisee dhugaa isaa fi akka isaan dhabu obseeti maalii gaaffii yeroo dheeraa maaltu dhufe maaliif akkana wa jeewra tigree wa ya أبوتي أنا الحمد لله رب العالمين أما اللي ربك يقوانا عدبل والله يا ربي خي اسملي ومن قوا أملي ناقل كاري أنا ربي خي أبدي والله قفون تك إن شاء الله ندويت والله إن شاء الله ربي خي يا وجه نتي دولما سبسبا أنت عمو ربي كوتي وجه انت عن اللين نمني ربي ساك أبتي وان تك وان دبوسين أبو وان تك تيسكونا نموسين جرتنا الحمد لله رب العالمين كفيت قبتي جديد مالك ربين الله وامك خسان كأ ربي تندبرين والله كانين قيادك إلمنا